كرفتي عربا فشكرين تاني أكنون نما فشكري تاجرو المون كين يزبور كشكرينا ما إنتاني المون كين يعكبر رفتي دايما هربان قدسني أدرا كيسان أما كاساتي وفلالا سجنتا بافدا يروكي سوان إنتاني تيهم فتنا أما يرو التكنولوجيا ببلد واي في تولا فيدمنا ساتي بقولنا كيساني ساتي واسن أرسو صلاة كيسان ركاس لما صلاتاتي يا ربي يا الله قلبي جبدو قلبي وايادو قلبي بوري أكن إنكوفني نغرقارو يا ربي أتناف كني جراتي ربي كيسانيتي أوف غتاتي وان اسم فيدو أوجدا وان اسم فيدو هلالا لما نتيهم كولفين مدامي بكمامي من مدامي إبرا نمي مكاكينيا كناني وامي مكاكينيا هججيرمو جبادا أما وان تكن الرتمو سجلين كونيك أما موتو ما برلينو غا أكو من ميسنين جري أكا هنكانوفني أدرا كيسان أما كاساتي من تاجي على نافلتني كاساتي إرتو وفلالا كادا بري كيساني غافك أمي إلى الله تبوكي سجلين كن نوفجو غافا أمانك أبدو نونجران غافا كنا كنان جيرامو دنديسو كنان لفك أبتشو دنديسو نونجراني أكا هنكانوفني akka waan hin qabnu baqa jannee akka kanaan dura sagaleen kun affanamee hin hafne adaraa keessanii isiniin jedha isinitti vaayisii galatoomaa ulfaadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا بارك الله فيك وان هدو وانغاري وان نمني فوزردي محوتك هوته يعني في بريد هذا لبو تنتدي وان جارتو بلين كنيا مسلمة أنا نامته قالتوني أبو زين بارك الله فيك إن شاء الله أكنت التفا أكنت يا دابي مراد غيث ربي قلمان سني هاجو هجتني قلم جو ربي سني عمر تيسو سني إن شاء الله أكثر وان جبت مال ربي سني حالات سوى يا دبريدا والجيبتني والجلد يمتني أكثرت إنفورميشنا والقرصتني والجلد يمتني وجدتون والله وان الدو بريدا راتي بارك الله فيكم ربي آدم راتي سني هاجو رجلا أكثر يجبت داعا إن شاء الله أما الرسيني على رفانك كهيساك من قبل جاني بودرت ديبيا إن شاء الله بارك الله فيكم والله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش بتتكلم كموج؟ يا دك أبدن جرتو. أنا نقول ماسك. نمني يا دك أبدن جرتو. هذا شري داكن. بروفايل شركات. نمني يا دك أبدن أكبر تينكينيا كنت إنه دبتت تسنجر قارة دبنا نونس يا دك أمنا ورجتن لا كوسة تربنا بريسا ورئيس الرجلتن ورد دبتشو دنديسا موتي ركاسا عساء يوم لكي سوما زيروف أولغير جتن إمو ورا يادك أبن أولي بسنيتو ياد الرافرنا يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله والله بوليتين ربي جزاك يا ديبسو ورغغافت أسر ميديا كان رباتي بوتيتي مدى onneteenna keessa nukkaafteen boonna haqara waggaa dheeraa booyaa turre wallahi haalata bareedaa irra jirtanii maashaallah haalata kana itti yoo eddukutu baattee itti fuufte wallahi madaa nama baay'ee dhoofte akkasi wallahi obboleeyyan teenya anillee gorsa xiqqooma isinii kenna anillee tam akka keessanii waggaa dheeraa gubataa tureeru ofiifillee hin gubanne siisteriitu wayii qabaabeettaa garini in hojjetanii waggaa 14 hojjettee dhaartee nyaatee biraa lixee isii osoo gubadhu du'een duuneerarra'ee nyaatan irra jiraadhee du'ee boollatti hin galle jiraadheeti nama hin taane gubataa jiraanna wallaahi yooma akkuma waa akkanaa kan irratti itti fuufteeti barumsa baay'ee irraa argatti ijoolleen dhaloota ganaa itti hojjetaa biyya irraa baatee dhufaartu tunni rabbi jazaa kan kee dubbatu wallaahi haala bareedaa irra jirtanii obboleeyyan tiyya hojjettanii mana maadaamii lutti isin bobeettee duddi isin dhukkubee isin citee
hojjettanii faayidaa tokko dhabdanii tokko isinif fayyadamuuf isin nama irkataa tokko isin fayyaduuf irkataa rabbitu godhe wallaahi duniyaa tana ka akhir zamanii keessa jirru hin beennu wallaahi haala bareedaarra jirtanii maashaallah haala bareedaarra jirtanii rabbi jazaakee haa deebisu gaafa ati dubbatte irraa akka waan madaa onnee tiyyaa keessaa na dhoofteetitti naga wanne jedhee wallaahi yoo akkana itti fuufte haala bareedaarra jirtanii osoo yaada garaa kiyyaa keessaa osoo na keessaan na baafteellee na dubbifteellee keessaan si himadheen tarfiirra na gooteeti nama baay'ee barumsa ta'a jedhee yaada wallaahi waan garaa kiyya keessaa qaban akkana dubbachuun barbaadu urga gaafa ati wallaahi kanarra dhuftee si majala deemaa masii barreessallee naallee hin deebifne waan garaa kiyya keessaa qabu osoo gabbaasee si himeet keessaa nookaa asirratti sitti himellee nama baay'ee barumsallee ta'a nama baay'ee garaa nyaadhallee akkanattillee dubbachuun barbaadu silaa gorsa bareedaa wa'ir barbaadaa fi boleeyyan tiyyata biyya arabaa kana gubataartu akkasi wallaahi mee yoo rabbi naa laaffise adda dubbachuun barbaadu obboleettii kiyya lakkoofsuma kan kee keessaan naa ergitee anuma takkallee naallee gargaartanii naallee wannaallee hin barbaadu gubatuma garaa kana keessa nama hundatu ijoollee baay'eetu barumsa irraa fudhateeti yookaan irra jijjiiramuu danda'a jedhee yaada wanta angaraa keessa jiru si baasuun duratti oduu keessaa akka gootu inshaallah nu laaffise galgala sa'a 8 irraa kaasnee pirogiraamii qabna gizeedhaan kee fixadhuuti rakaa lama sagadiiti ituun booyin ituu of hin cannaqiin haasaa kee seeraan feeraan namootaaf barumsa ta'a jettee yaaddeeti waan ta'eef waan kee irraa kaastee dura namaan si gashaa ol dhuftee barumsa nu dabarsite mudannoo keessan dabarsuuni namootaaf barumsa ta'a waan mudannoo koo gadi ba'ee kaleessa darbe booyee fi har'a kun jijjiiramni dhufaa jira sinee galee miti walumarra mudannoo keenya dubbatanne ijoolleen keenya akka ofitti deebi'anii jijjiiramaniif barumsa taana malee anamma rakkina keessa jiraadhee yookaan dheebotaan jiru yookaan beela'aan jiru abbaa manaa gaariin qaba mucaa qaba mana qaba hojii dalagaa mataa koo qaba namayyuu hojjechiisaan jira garuu morsuun anaaf faayidaa qobaa kootti hin finne miknaatu obboleeyyan tokko na jalaa bu'aa jira fira koonna jalaa bu'aa jira ollaa koonna jalaa bu'aa jira biyya koonna jalaa bu'aa jira waan kaleessa irraa na mudate sana yoon baasee dubbadhe yoon gadi ba'ee dubbadhe jijjiirama dhufaa laata obboloonni koo of irraanfataniiru of yaadatu laata irraanfannaan isaanii immoo of jibbanii miti irraanfannaan isaanii wallaalummaan gatii ta'eef beekaan keenya gadi ba'ee akka nu gorsuuf beekaan keenya abshiraa akkastiin maallaqa kaawwattu akkastiin Muna. Apa je kan namni barumsa nu kennu. Muni ya Sheikh Abdullahi kan. Muna Sheikh Abdullahi jedhan kana galchimme. Okay. Sira sa. Ulgashenira. Ulgatani usani garo. Garo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذك يكمل. بريد الحمد لله كوالين بين والبرا كان قرتي والبين والقرا بقى جراتني ربي عمري سنها كاو هاسو إني كيسنتي تولا باي إنتي تولا وفيها تلو جتني وفيها تلو أفابين وفاقرو نمني بيك غاري نمني جيرين دنيا تنتي ka isaa geette yaanni isaa guutamee duniyaa tanarra jiraatu rabbii khaliqa qofa malee namni yaanni nama numa irrata osoo ufii yaanni isaa harkaa irratu osoo rakkatu nama gargaara garuu jiru jechuun waan qabanitti alhamdulillah rabbi galanni si haa ga'u kanaa kennite siin naa kenne kaafe siin naa dabala jedhanii of dura ruuhii tana fataa godhanii taswaa yoo jiraatan gaarii ruuhii tana yoo dhiphisan duniyaan guddattilleen hedduu naman geettu nyaatan nama hanqata uffatan nama hanqata nama qalbiyyoo nama rakkat innama yuwaffa saabiruna ajrahum bighayri hisaab wa tajiru rabbin warra obsuuf herregaan ala rabbi gatii isaa kafala ka jedhu obsi kun du'a qofa irratti obsaa miti ni'ima waan argana irratti obsu rakkoof bal'ina irratti obsu akkasitti yoo jiraatan gaariidha baay'ee isin dinqisiifadha
akkuma namni gaariin jiru badaan jira. Haasoyni keessan dhugumatti ilmi dhiiraa namni sammuu qabu, namni waa yaadu, namni jiruu yaadu, haasoo keessan irraa laalee waan isin gootan irraa laalee akkatti ibiddamee qatarkaanfattanii ibiddamee qabira dhaabbattanii